Hingodini garuu osoo ta'ee Abdii fi Sumayyaa algarratti waliin argite maal goota? Hingodini osoo ta'ee. Anillee waan godhuun qabu waan godhu jarruu hin argamtu algarratti. Osoo daaru. Osoo hin jiru ka. Osoo Rabbii waan akkasiisan ta'e osoo yaa kun hin ta'u si galee raami. Osoo garuu wanni akkanaa kun qunname maal goota dhagaafin? Maal godha? Ni hiika ka. Abdii yoo maal goota? Maal isa godha? Dhiirri badiin qabu yoo namni tokko dubartii takka humnaan qabate. Yoo dhiirri tokko dubartii takka humnaan qabate badii ka qabu dhiira sani. Yaa. Yoo garuu dhalaan sun ayyamteetiin dhiira wajjin ati argite dhiirri sun badii takka hin qabu. Dhiira san waa takka gochuun qabdu ati. Sirri. Dura isiinu wallaahi billaahi kun sirri. Dura isiinu dura si tuffatte dhiira biraa bira dheetteme. Hiikuma ofirraa dhiisu. Hiitee dhiisu ofirraa dhiirri sun waa takka hin balleessine isis tuffate. Garuu deebii ajaa'iba. Garuu yoo dhiirri kan humnaan ka qabatu waa godhu taate sa'a sanitti waan murteessu si beeka salphaadha. Yaa sun maa inni yoo amma wayiin faa asfaraarree yoo waan fi si bira jiru qabaatee asfaraarree bakka akkana godha si galee dirqama dubartiin takka immoo wanna san dho'ifachuuf waan hin barbaanne gooti. Kanii san isii osoo hin taane isaa jechaadha. Okay. Wanni osoo waan fedhe osoo kan asfarraan taate waan akkana dubartiin ka gootu taananiin sunni tuffii guddaadha. Sirriyaa. Wama akkana ima goote. Eshi amma kun immoo ka barumsa guddaa qabu. Rifeensa kee kan rifeensa kee maal tahee malaa tahee maal osoo gootu taree. Wallahi waa takka illee hin goone. Ani deebisaa kana deemi. Jechaan parmii fa'aa yoo dibatte. Parmii duraan dibataa ture beektaa? Yaa. Parmii fi jeelii duraan fayyadamaa ture yeroo biyya keessa jiru irra guddinaan fayyadama. Rifeensi luuccaa ture dheeraa ture yeroo san natti tola firiizii parmii fi jeelii fanni kan hin fayyadama yeroo hundaa. Yaa. Garuu hangaas dhufe bishaanuu biyyi kanaatti naaf ta'uu didee akka dhumate bishaanumarraa dhumata. Kun bara bishaan achiis chaamteera. Bishaan biyya kanaafaa bismillah dhiisime. An bishaan. Dhugaa shamaan bishaan biyya kanaati. Waggaa har'aa gaaf biyya galee garuu rifeensi keessi si ajaa'ibsa deddeebi'uu eegalee ture. Osoo tureeti waan deebi'uu na fakkaata. Siistu jechaan akkana bakka bishaan biyya tokko wasan jira. Amma bishaan biyya kanaallee akkasi mataan warra baay'ee jira. Bishaan dhala ta'uu danda'a. Okay, yeroo biraan kan hojjetan mudannoo nama wal si wallalchiise jira. Jechaan osoo prank hojjetaa artan si galee prank irratti mudannoo nama wal si walloltan namni kun hin jiru. Nama walloltaniifa. Prank osoo jennu lola waa ima jira lola akkasii osoo hin ta'in prank osoo hojjennu prank keessatti. Yeroo aarii bakka jira min gubatee. Amma fakkeenyaaf mudannoo akkasii osoo hin ta'in namicha prank goonsan osoo hin ta'in ka wanta argite. Karaa gubbaratti poolisoota waamnee dalaynaa ganda biraa keessa dheene ganda kenna osoo hin ta'in ganda fagoo dheenetti. Okay. Pranki rooza irratti dalageessan yoo argite dukkanaa wanni akkasii dukkanaa'eef nu galgala osoo karratti dhaabannee wanni jennu. Okay. Poolisoota fuudhee poolisootaan pranki rooza irratti yeroo isii manaa baatu godhee ijoolleen ganda sanii guutuun nutti yaate. Kaameraa maamooti. Ijoollee kaameraan dhokatee jira kaameraan tokkoon argu makiinaa dukkana keessa dhokate garuu ijoolletu iyyuu poolisoonni dhaabdee makiinaa fatteessitee isii rooza karaa gubbarraa iitu anaa jalaa fiigu nagarree. Ijoolleen ganda keessaa guutuun arabni ta duraan kubbaa taphataa turte guutuun nu garagalte. Siluba fiidi. Maal fiigan askaroonni waan nu hatu waan poolisoonni sun nu hatuuf deeman se'aniiti. Okay, yaa. Yaateetini pirankii nu jeexee walloluuf poolisoota walloluuf poolisoonni nama lamaa sadii ijoolleen immoo 20 geetti. Okay. Ijoolleen beekanaa poolisiin kama dhugaati? Poolisiin kama dhugaati guutuun. Bakka dalagaa poolis xaabee mara dhaqanii fuudhe ijoolleen poolisoota. Akkasii yaatee walloluuf xiqqoomaa fi dirqiitti kaameraa baasnee itti mul'isnee akkasitti pirankii ta'uu nu amanan malee poolisoota sanuu tumuu deemte ijoolleen silaa dura. Tokko sila poolisiif xiqqishamu. Malee pirankiin jaratti waliin dhageetto caasin biratti. Poolisiin akka Itoophiyaa seetaa poolisii asii yoo barbaade yoo dhoofte yoo namni tokko wanni isin jedhani poolisiin asii haadha jechuu dandeetta akka Itoophiyaatti miti. Ka Itoophiyaa maana laalteen si cafa qaxxee xiitii si dhukaasa tunniin garuu osoo atuu tumte sitti dhukaasan. Sirriidha wannaa akka Itoophiyaa. Sintu kanee taasi. Wallahi.
Okay, guyyaa awwala viidiyoo gad dhiiftu viiyoo meeqa argatte? Yeroo awwala viiyoo meeqa argatte? Guyyaa Oromoo irratti. afaan Oromooti. Eh? Kan afaan Oromoo hin yaadadhu na fakkaate hedduu xiqqaadha. Kan Amaariffaa garuu hin dagadhu ni yaadadha. Kamaariffaa meeqa? 300 foyi. Anu siima kana lixanya. Kan Amaariffaa moo gaafa awwala gadhiisu moo? Yaa. Laa kan Amaariffaa. Kuma soddoma si. Kan Amaariffaa yeroo gadhiisu mana guyyaa takkittiin ol kutee gara mana 100 ol fiige duraan guyyatti yoo subii sa'a 2 gadhiisaa beekta duraan. Okay. Subii sa'a 2 gadhiisee asrii fa'aa yoo 100 fa'aa gahe. Okay. Duraan hin fiige. Kana chan viiyoon awwalaa ka Amaariffaatiin baay'ee ture ka Oromiffaatiin hoo. Ka afaan Oromootiin hedduu xiqqaa jedhee yaada. Xiqqeessuudha nama 500 nama 300 akkanaan ga'u na fakkaate. Ya Rabbi, maal waa akkana taasisin? Ya Rabbi. Ka afaan Oromoo Yuutubaroota Oromoo keessaa eenyuun dinqisiifata? Waan ofiin ta'in alatti. Yuutubaroota Oromoo keessaa. Yuutubaroota Oromoo keessaa ka hojiin isaas tolu jecha. Dubartii moo dhiira? Makka lamaanuu dhiira keessaa dubartii keessaa illee haasa'e ka argatte. Nama tokko moo hedduu? Akka dubartii bakka dhiiraatti yookaan akkuma tokkotti himi yookaan akka tokkotti himtamoo akka lama himta? Akka lama himtamoo akka tokko himta? Jechuun warra biyya kana jiru moo guutumatti walii galatti? Walumaa gala Oromoo walii gala. Yuutubara Oromoo kan ta'e. Yuutubara maa ta'u bicha. Okay. Kam yuutubara ta'e hundumaa warra yuutubii waan badaa osoo hin dalagin argite dalagaa kee jedhee waan haaraa fidaa yeroo hunda dalagu fuul taayim yuutubii irratti dalagu hundaan ni dinqisiifadha. Kan garuu addatti kana jedhu garuu hin qabu wallahi. Maaliifi? Tokko hin qabu. Tokko hin qabu maaliif hunduu yoo waan bareedaa kan dalagu taate fi yaada jijjiiratii fi kwaalitii waan qabu dalagu hundaan fuul taayim dalagaa kee jedhee kan dalaguuf tattaaffatu argite waan badaan daleen akka namni hin jibbineef waan bareedaa nama dalagu guutuu ni dinqisiifadhaan. Malee akka tokko akkanatti hin dinqisiifadha. Tokko addatti keessaa baasuu hin danda'u. Okay. Okay. Amma moo tokko kun ulfaate bakka asitti amma kana eeggadhu. Mee dhalaa takka jana jantee jaalala akkamitti akka dhalaa takka jana jantee jaalala akkamitti akka ibsituuf kaarektara nuuf taphadhu amma mataan kaarektara nuuf taphatte jaalala ibsitaaf jecha dhalaa takka jana jantee jaalala hanqee ibsitaaf. Bilbilaan immoo qaamaan jana. Jechaan bakka jechaan akka namatti si bira jirti isiin akka namni nama fakkeenyaaf namni wayii si bira jira akka teessummaan kee isii godhi isii galee waan ammoo fuuldura kan keessi jiraatu isii galee deemtee dhalaa tana silkiidhaaf rocha barbaadeerti isii galee raami jaalajjantee akkanatti jaalala hanqee ibsitaaf. Kaarektara taphadhu meem. Jechuun silkii irraa fudhatama ol ba'een immoo jana jaree lakkoofsa irraa fudhachuuf ganaa haaraa ol baranne. Bakka tajaalatu si galee tajaalatu baay'ee tokko jaalatu si galee hin jaalattaa. Isiilleen akka ati jaalatu garuu hin bibbeeti si galee ofii isiiti immoo dubbachuu sodaattee jirti na fakkaata I think. So saniifuu atamma isii tana diffatumaan bira deemtee akka jaalatu jaalala hankee kan ibsuufii barbaada. Innaa jaalala kana akkuma isii bira deemtee jaalala kana isii dhaafita. Waan kanarratti si ajaa'ibsa sodaata kan qabu dhalaata miinoo jaaladhe. Si galee sodaata kan qabu ittillee dhaqee akka nama akkamitti irraa fuudhaa akka namallee ni mari'adhu. Akkamitti bilbila irraa fuudhaa akkamitti wal baradhaa akkamitti jaalala kiyya ittimaa kan takka sodaadhu. Kaarektara naan jette silaa dhalaan na bira dhaabbattee ol ka'eetiin si mul'isa. Laa bakka akka waan mateetti kanatti kun akka waan mateetti kanatti yaa boontuti yaa akkana baraan akkana siin jedheetiin bara. Kanatti bakka jaalle kenna qabii jiraami. Jalqaba. Tanaa guddaadha kun amma kaarektara akkana bahu. Dhalaata miinuu as laali jalqaba yoo kan jaaladhu taate akka jaaladhu ittiin himuun. Okay. Itti dhaqaa ni dinqisiifadha akka babbareeddu itti himaa waan irraa babbareeddu guutuu Bakka kinoo tanuma naafi mana kaarektaraan hin jiraami. Dhalaan takka achi bira jirti. Dhaqinaa jana janii jaalala hankee garuu karuma ta'e yoo haa ta'u ibsiif hiikotu. Salphaadha. Osoo si bira jiraattee wayyaa. Osoo jiraatte bareede.
Kanaafuu waan isin bira hin jirreef akka godhuu fi akka jedhu sitti malee jedheeti fi godhee sitti guddisuu hin danda'u. Mana rabbi duraan duraan guddisi tana. Tana udah sekolah morwada katanya tadi. Oh tapi video kan harus sekolah morwada. Akka godhu sitti muka bagaru. Mush. Maka isi ojin hasi. Anam isi mana godi anu. Anu mah anu isi godi dia masih. Itu kan bekas. Simatti moo ya kalas di simatti mah. Karakter kan sila jiraate karakter sila jiraate sila dhala na bari maka kan membalas inti tan hawa qabde barana kana ishi na aisha kana god aisha kana kara alal jahan membalas farka abde mita to chada video na wajina sai video na sif distance ya distance rajeta distance wajina sai aslali style na mondatu gargarami ya nam tokko bareedu tiya maashaallah ni bareedda oo rifeensi kanke harmi kanke ijji kanke maalin kee dinqisiifataatiin gara jaalala seena akka si jaaladhu ni beektaa hedduu si jaaladha barjaatiin seena miti ya ani moo ana kanatti tolu akkam utare istiree wajjata si jaaladhatani aga fedhe la si jaaladha jedhu ima si jaaladha kana ittuuni muyyuu an dubartimattu akkam isi raayida yunumayyu isi ma itabachise kolfichise gammachiise akka isin jaalatu fi kaleese ha isin si jaaladha nan jettu eega male si jaaladha ittiin mudafe si gale cakkaan jekkasta rabbii kiyyaati aslaali tawaali dubartii dhaqee si jaaladha itti menabboon dubartii sun suni maasariidha awwal ammaa bar jechaan jinjaanaadhaan akkasi walii gadi seenamee bayin jiraami seente achi booda yoo wanni tokko faxarame si galee suma wanni tan ta'in akkasi kilaasii fiddee akkas ta'ennaan akkasitti yaachatti wali hin taasisin lamaan rakkoo qabu. Heddullee hin turu dubartii takka of bira arginaan guyyaa takkitti illee ni amansiisa bilbilaan ni amansiisa. Garuu akka irra sii ta'a bakka kana deemu kaarakteran ta'u fayyaa dhallee akkas wayyaa. Umriin kee meeqa? Umriin kiyya amma 31 ga'e maashaallah. Maashaallah wallahi lazim bareeda jirta bareeda jirta soddoma tokko moo soddomi lama seenuuf deeme sadaqqa baanillee sadaqqa beekon walii warra fogoon jirru anillee yuutuubara ta'uu fedha afaan kam yoo hojjedhe na waaxaa meenaaf himi taatu oromoon ka'uuf hin ilaaltu waan taateef ka'uuf hin ilaaltu Okay. Afaan kamin yoo dandeette afaan isa afaan nawwatto jedhemi afaan nawwatto le okay kagaafatsan yoo dandeette hindiin eegali jedhiin ishi maaliif hindiin si hawwataa hindii walii laaltii tokko jedhu baxxaame walii laaltii jira dandeennan ingiliffallee jala jedhiin dadhabnaan afaan sumaalitiin si baase jedhiin afaan oromoo caalaa jarle baxaamitti support ol gooti Sumaaleen maashaallah Sumaaleen uyyu wal gargaartii tokkichi biran darbuu waanyummaa hisdiin qabanii kenna akkana fakkaatutti namnummaan yeroo subscribe naaf godhu gandummaa faalalanis nama godhan na fakkaata kanaaf namaaf hin godhan na fakkaate yoo akka laalutti Ahli won sunna I don't know wallahi lazim wannummaan kana yoo ka gandummaan deema yoo kan immoo subscribe gochuun beekan akka hin jenneef email namu barsiisa wala akkaataa itti banatanii wanni jedhan Sumaaleen faa ajnabiin dafteetiin guddata subscribe jara dafaniitiin waliif godhanii wal gargaaran hatta amaarif walitti dhufu amaarif faanuu diree isa kutaa jechuudha afaan oromootiin kanaaf ani isaan ka jedhu dandeennan afaan dandeettu dalaguun bareeda afaan beekuun sif nama fayyada malee nama miidhu afaan danda'u barateet guddateet sanirratti afaan oromollee immoo dhiisuun qabu sanis guddisuun dirqama isaati jechuudha. Sirrii. Ati garuu maaliif kara biyya biraa hin immoo korrees hin jedhan yookaan immoo hin yaallee? Okay, duraan gara biyya yaada qabdaa. Osoo YouTube osoo eegaliin dura halkanii guyyaa yaadni kiyya asii ba'uudha. Aniif saayibni kiyyallee asii baanee gara Ingiliiz kana faa seenuu feena aniif saayibni kiyyallee karoora keenya kana yeroo biyyaa baanus asitti qoo daleenii suudii daleenii gad deebinee achirraa deebinee faa Ingiliiz faa yaa'uu gara Awurooppaa kana faa yaa'uu fedhii qabna duraan. Okay.
inni akkuma fedhu sanitti fedhiin isaa taateef akkuma itti aanee Suudii seenee Suudii irraa biyya bu'ee biyyarraa deebi'eetiin Ingiliiz jira jechuudha. Maashaallah. Ani immoo amma YouTube eegallaan ani immoo dura jalqabni yaadni kiyya asumarraa ka'ee Turkii seenudha Turkii fa'aarraa deemuu fi Obboleen Turkii seenuun? Salphaadha Turkii asirraa duraan salphaa ture biyyarraa caalaa asii salphaa ture $500 qofaan achi baatee. Obboleen teellee Turkii waan jiraniif duraan Turkii fa'aa achi boo barbaada Jarmaniis waan jiraniif duraan karoora kan hunda qaba. Amma garuu fedhii takkitti hin qabu bakka tokko deemu. Yaman naa taate? Yaman ajaa'iba naa taate keessattuu YouTube dalaguuf ajaa'iba naaf taate. Amma ammaa kana takka haram deemtaa miti. Deemuun barbaadu. Ati waan natacha hojjettu beektaa namni akkasitti hojjechuu hin danda'u. Akkuma si himaan. Yoo itti yaadde ati boolla keessa jiraattu YouTube irratti ati boolla keessa teessee dandeettii yoo qabaatte yookaan immoo yaadni ati fiddu ilaalcha guddaa yookaan qabaatu taate abbaan fedhe Ameerikaa keessa haga fedhe yoo jiraate san caalaa dalaguu hin dandeetta. Murteessan dandeettii keeti. Murteessan uf amansiisu. Saani hojii hiyya jettee bakka konfidensii guutuudhaan waan mara guutattee kaameraa guutattee liishtii guutattee waan na jiru mara guutattee hojii kiyya jettee seentee naaniin hojii ati sa'a 8 sa'a 9 dhukkeen kun sirraa kaatee jetturra chaaraas teettee fataa teettee hin hojjettu. Fakkeenya bakka feetaa ati yoo waan nan laali yaada kan keeti. Mucatti takka kanaan dura argitee jiraatte tambaasa keessatti dalaguu eegalte karaa gubbaatti galtu homalas takka turte. Rikardii cabsite subscribe miliyoona 7 takkitti keessatti viewsiin isii guyyaa takkatti miliyoona 7 fa'aa ilaalamaa ture. Lammeessaati? Isiin moollada Filiippiinii fi Itoophiyaadha. Ameerikaa keessa moo gara Awurooppaa kan ittiin irraanfadhe amma rikardii cabsite turte ilaali 7 takkitti keessatti subscribe miliyoona baasa keessatti bofa tokko wajjin jiraatti si ajaa'ibsiisa. Laaltee jirte na fakkaate waan beeksisanii. Boolla keessa yoo jiraatte YouTuber yoo taate fikiraan waan nan yaada ati fiddee biyya feetoo taate dalaguu hin dandeetta. Waan namaa dalagurra waan ofii yoo hojjette irra baay'ee bareedaadha. Okay, amma maal beektaa? Ati namoota baay'eedhaaf fakkeenya taate jirta garuu siifoo eentu fakkeenya sii ta'e akka ati YouTuber taatuufi. Okay, wallahi dhugaa dubbachuuf nam tokko fakkeenya naaf hin taane. Lafumaa ka'eetiin duraan bakka dalagaa taa'eetiin neetworkiin bareeda ture. Viidiyoo madda dalageetiin waan akka maajikii appilikeeshinii argitee reverb godhu of duuba deebisu yoo ati dura deemtu of duuba si deebisu. Appilikeeshinii akkasii hindi jalaalaalee daawunlood godhee moobaayilii irratti viidiyoo dalagaa feesbuukaa irratti gadhiisaa ture. Feesbuukaa fi viigoo viidiyoo tiiktook laayikii kanneen kana namni kenna duraan nam tokko fayyadamu. Nama muraasa qofa argita. Sanniin irra gadhiisaa ture yeroo achirra gadhiisu namni buufateetiin YouTube irra gadhiifate viidiyoo kiyya kan dalage daqiiqaa 3. Nama 300 ol ilaalee koomentii 1000 qaba yoo ilaalee dubbisu peejii irratti illee gadhiifatan Facebook irratti illee. Haay ka viidiyoo kiyya YouTube irratti namni Facebook irraa fuudhee akka gadhiisee gana laalameef ani maaliif kiyya irratti YouTube irratti callisee gadhiisee fuudhee YouTube irratti callisee gadhiisee. Viidiyoo isa moobaayilii keessa yoo haaqee Facebook irraa gabbuufee deebisee YouTube irratti gadhiisee. Waan irraa beeku tokko YouTube birrii naa kafalaa kana waan tokko irraan beeku. Calliseetuma gadhiisee viidiyoon xiqqoo ilaalamte subscribe 500 fidde. Bara 2017 keessa akkasuma dhiise. Akka isaa osuma deemu tasfish ka Kanaadaa jiru TST app kan jedhamu ni beekta kan Amaariffaan dalagu. Guyyaa wayii inni YouTube osuma lallaaqu YouTube irraa akka birrii argatan kan jedhu barsiise. Birrii ni argama jedhee yoo ilaalee seenu edda YouTube viidiyoo maanti tan gadhiisu nu birrii dalaguu eegalte. Kalaas keessa seenetiin namoota hedduu gaafadhee nam tokko Oromoo yoo san chaanaala irraa YouTube irraa birrii takka argatu. Ani yoo maa bara 2017 eegaluu 17 eegaleesi. YouTuberoota yeroo san jiran yoo gaafadhu ni argattan jedhan ni arganne naan jedhan mee akkamii argattan na barsiisaan illee fudhachuu fedharraa. Akkana fudhanna naan jedhee na kijiban. Booda natti muu dadhaban naafi muu dadhaban maa waan yoommanni jedhee aaree kalaas barnootuma onlaayinii barachuu eegale hindii jala. Nam tokko natti muu didee nama barsiisu wallaale. Gaaf kaan hindii jala baradhee laalee ofii sirreeffadhee birrii irraa fudhadhee jennaan. Namoota gaafsan ni arganna birrii naan jedhanii afaan Oromootiin chaanaala dalagan fa'aa gaafadhee ni arganna akkana arganna jedhee na kijiban. Ani illee argadhee bargalatooma jedhee itti hime. As garagaranii argattee mee akkamii argatte nuufuu himin argannu siin sobra naan jedhan. Jara nama salphise yaa rabbii kiyyaate wallaahi lazi kijibni kun bara waan takka nama salphisa malee. Homaa wanni si baasu takka yoo hin jiru. Jaruma yoo san birrii YouTube irraa ni arganna jedhee na kijiban iyyuu anumatu sirreessa fi deebisanii birrii argachuu eegalanii jechuudha.
Si galee email password ni erganii akkas sirreessee fi argachuu eegalanii haala saniin namoota hedduu barsiisatiin namoota hedduuf duraan inumaa ijoolleen Kanaadaa keessa jirtu yuutubarri yeroo san nama 4-5 qofa argita ka Amaariffaan dalagan iyyuu. Baabaayii dha kuni wallaahi lazim baabaayii bareeda turkis turte. Jarrumaanuu yoo san Itoophiyaa keessatti hin dalagu nama akkaawuntii hin qabne hin dalagu nama maal hin qabne hin dalagu jedhan ani hindii jalaa baradhee guutuu ijoollee hatta yuutubaroota Itoophiyaa keessaa amma sadarkarraa argamtu guutuu barsiisee jira haala saniin irraa argachuu eegalti warri Amaariffaan dalagu. Aybi. Mee Said nama akkamiiti? Said nama akka argituu kana Said nama gammachiisuu jaalatu. Eeshi. Gabaabumatti kana gabaabsee osoo sitti hime. Jechaan wanni guddaanuu san isii galee. Anillee serious kama dhugaa wanni ani ittiin gammadu tokko yoo jiraatu gammachuu namaatiin oota nama tokko waa gootee fi gammadu namni sun atachi keessa gammada isii galee. Wanni kana taru immoo hin jiru. Atammaa waan gootee ootaan gammadu ati nama kana waa godhattee hin gammada isii galee. Inni illee gammada ati illee gammada wanni kana tare immoo yoo hin jiru isii galee. Kuni yaa akkas akka taate ani yoo hin beeka. Aishi Saidoo kiyya gaafi deebii kenna asirratti fidheetiin hin jirraa baay'ee tokko na godhatoomi. Yoo sitti dheeressee yoo sitti cinqallee dhiifama. Rakkoon hin jiru kiyya rakkoon hin jiru maatii kenna viidiyoo dheeressine malee. Yaa viidiyoo dheeressineetiin hin jirraa akkasitti tolemoo. Kutaan gootee gadhiista fi yookaan immoo bakkuma takkatti seef goota. Yaa yookaan kutaan isinii gadhiisa yookaan bakkuma takkatti isinii gadhiisa. San akka viidiyoo mummuramee deebisu deebi ilaala. Asumaan akkana isinii jedhaa. Dhaamsa akiraa takka wanni qabu yeroo hedduu yuutubaroota hedduutu karaa keessatti na gaafata intarviis goona maal jedhanii. Okay. Hedduullee natti hin tolu biiziidhallee kanaafillee baay'ee intarvii kanallee hin jaaladhu beektan. Asumaan dhaamsa isaanii haa ta'uu fi akkanatti na harree. La serious kam dhugaa isin jira maal isin ajurani jechan kino inshallah ji'a meeqa dura itti meetinini akkanatti argadhee aniyyuu yoo chaadha sa'aatiin qabu isin gargaarcha inni sa'aatiin qabu akkuma sa'aatiin akanneetinini malee kara biraatti akka yaani jiru baada ayillee gubbaraan si barbaada waan ofii kiyya akkasii ture waan argee yeroo fechaadha. Hayyee galatoomi. Karanumaan akka waan kara biraatti yaanne galatoma alfaadha waan nu laaltan hunda keessaniif yoo chaadha baay'ee tokko nu galatoma adaamaatu bi immoo hin beetanii deema subscribe godhaa kennallee subscribe nu godhaa mee kuma dhibbata kan guuta mee kuma dhibbata kaaguun Said maal jettaan? Eewa kuma dhibbaan geetti miileena kadhannu afaan Oromoo. Bismillah miileena. Manne kadhii Oromoo maan takko miileena subscribe qabatacha yaa rabbi yamaa sin jedhadee. Allah droonii soo jenne miileena droonii bichaadha laal droonii kaamera wanni ati waligala himachuu barbaadu jira Saidoo. Sagantaa kennu wanni himadhu tokkos hin jiru. Waligala taataa wanna himachuu barbaadu keessa jiru yaadannu. Rabbi nagaan isaan haa baasu. Kanaafuu atis waan keessumaa kee nagootee har'a naaf feerteef hedduu galatoomi sin jedha. Hedduu galatoomi atii fi. Atallee baay'ee tokko nu galatoomi waan ati sa'aatiin keetirraa mummurteetiin dhuftee asirratti nu wajjin nu faana turtee fi nu wajjin taphatteef baay'ee tokko nu galatoomi sin jennaa Saidoo kenna. Baay'ee tokko jaalladha baay'ee tokko si kabajnaa galatoomii ulfaadhu isin jecha isinillee hordoftoonni kenna hundi keessaniyyuu waan viidiyoo ana hanga dhumaatti nu hordoftaniif baay'ee tokko nu galatooma ulfaadha haga viidiyoo biraatti nu galatooma ulfaadha hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan nu jira. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jecha ciao.